Inni itti aansinee ilaallu chronic inflammatory bowel disease dha. Chronic inflammatory bowel disease jechuun kulkuluu marrimaanii jechuudha. Kan yeroo dheeraadhaaf namarra tura. Inflammatory bowel disease jedhaniin. It is used to designate to chronic inflammatory GI disorder. Waa lama ibsuudhaa fi addaan ba'a. Regional enteritis fi ulcerative colitis dha. Regional enteritis kan jennuun kan bakka tokkoo jechuudha. Kan bakka tokkooti. Ulcerative colitis ammoo marrimaaniitiitu guutuutti madaa'u. Tokko tokkotti haa ilaallume. Ulcerative colitis jechuun hiikkaan isaa recurrent ulcerative and inflammatory disease of mucosal layer of colon rectum. Laayerri takka immoo baqaanni mukoosaadhaa kun inni gara keessaatiin jiru kun irra deddeebiidhaan yooniif madaa'u irra deddeebi'ee yoo kulkulaa oole. Mukoosaan laayeriin kolonii marrimaan furdaatii fi akkasumas rektamii keessa jiru kun irra deddeebi'ee yoo madaa'e yeroo kana ulcerative colitis jenna. It affects superficial mucosa. Wanni inni miidhu isa gora gubbaa kana qofa superficial kana qofa mucosa. And it is characterized by multiple ulceration qaba. Multiple ulceration jechuun madaa hedduu bakka hedduu madeessa. And diffuse inflammation qaba. Diffuse inflammation jechuun inflammation bakka hedduu wal geessu. San qaba. Maaltu nama fida ulcerative colitis kana? Etiyooloojiin isaa unknownidha. Hin beekamu. Predisposing factoriin wantoonni sababa ta'uu danda'an wantoonni karaa banan tokko anxiety dha. Cinqiidha. Inni biraa tobaakoodha. Inni sadaffaadha radiation therapy dha. Cararraa. Namni tokko ulcerative colitis yoo qabaate mallattoo akkamtu irra mul'ata? Clinical manifestation isaa diarrhea. Diarrhea jechuun yaasa liquid stoolii guyyatti yeroo 10 fi achii ol yooniif qabaate severe diarrhea qaba. Diarrheaan ulcerative colitis ni heddummaata. Inni biraa abdominal pain qaba. Garaa dhukkuba. Intermittent tenesmus qaba. Ittansiisuu qaba. Amma yeroo sagaraa bahu. Rectal bleeding qaba. Dhiiga jalaan yaa'u. Ni dhiiga. Anorexia fi weight loss qaba. Gubbaadhaan yaasu jira. Rectal bleeding qaba. Nyaanni ittiin tolu kiiloon isaa gabbuuti. Fever qaba. Dilaytiti. Faayidaa qaba. And vomiting and dehydration qaba. Hanqina dhangala'aan mudata. Yaasaa waan qabuuf. Rebound tenderness may occur in right lower quadrant. Garaa kana gara mirgaa gara gadii irratti dhukkubbiin irra dhaga'amuu dandeessi. Diagnostic evaluation isaa maali? Amma mallattooleen asii olitti dubbanne tuni amma mallattoo ameebaatii wajjin wal fakkaatti. Kanaafuu careful stool examination barbaachisa. Sagaraan nama sanii ilaalamuu qaba. To rule out ameebaa. Ameebaa tahuu fi tahuu dhabuu adda baasuuf. Is positive for blood. Akkasumas dhiiga keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu. Hemoglobinii nama saniin ilaalama. Dhiigni isaa low hemoglobin and hematocrit level qaba namoonni ulcerative colitis qaban irra hedduu isaanii. Maaliif hanqina anorexia qabanii dhiigni jalaan yaa'u jira. Nyaanni ittiin tolu hanqisaa qabanii. Elevated WBC qaban. WBC'n ol ka'a. Sigmoidoscopy and barium enema dha. Diagnostic testing kan biraa. Sigmoidoscopy'n sigmoid kolonii keessa kan ittiin ilaalan.
Baariyeem ineemaan ammoo baariyeem soluushinii baariyeem jalaan itti naqanii sirriitti ilaaluudhaaf. Manaajimentiin isaa maal godhaniif? Manaajimentiin isaa dura dihaayidireeshinii sana ooraal filuud kennaniifi and low residual nyaata haftee hin qabne. Low residual jechuun nyaata haftee hin qabne. Silaa constipation qabaate high residual daayitii kennaniif. Nyaata qaamni sirriitti bulleessee hin finne. High protein and high calorie daayitii kennaniif. Nyaata pirootiinii olaanaa qabu. Kani anniisaa guddaa qabu. With supplemental vitamin therapy and iron supplement is given. Vitamina fi ironii wajjin. Avoid any food which exacerbate diarrhea. Nyaata yaasaatti hammeessu irraa ittisuun barbaachisaadha. Treat dehydration. Hanqina dhangala'aa wallaanuu avoid cold food and smoking. Nyaata qabbanaawaa irraa dhoorkanii akkasumas sigaaraa aarsuu isii dhoorkan. Antibiotic can be given for secondary bacterial infection. Yoo gubbaarraan dhukkubni bacterial infection yoo jiraate antibiotic kennaniif. Partial or complete with ileostomy or anastomosis illee booda yoo falli dhabame bakka hanga san keessaa muranii wal qunnamsiisuu ni danda'ama. Ileostoomii jechuun ileemii san keessaa baasuun. Complicationin ulcerative colitis'dhaan wal qabatee dhufuu dandeessu maali? Yoo deddeebi'ee inflammationiin itti deddeebi'aa oole tokko perforationii fida. Horachuu danda'a. Inni lammaffaadhaa hemorrhageidha. Dhiiguu danda'a. Inni sadaffaadhaa malignant neoplasmii ta'uu danda'a. Gara kaansariitti ol guddata. Rakkoon biraa intestinal obstructionidha. Intestinal obstruction yeroo jennu yeroonii fi ujummoo marrimaanii tana keessa waa seenanii ujummoo marrimaanii tana keessa wanni duraan deemu sun akka hin deemne yoo waa dhoorkan waa danqanii intestinal obstruction jedhama. Cufamuu takka immoo danqamuu marrimaaniiti. It is exist when blockages prevent normal flow of intestinal content through intestinal tract. Yeroo tam intestinal obstruction jenna yeroo waa cufaa wahii karaa silaa uumamaan waa keessa deeman kana ujummoo marrimaanii tana keessa akka hin deemne yeroo cufaan dhoorkite cufamuu marrimaanii jennaan. It can be classified as intestinal obstruction kana ni qoqqoodna yoo jenne karaalee asii gadii kanaan qoqqooduu dandeenya. Waan inni cufameen irra hundoonee bakka cufamte irratti hundoonee hanga inni cufame irra hundoonee illee qoqqoodna. Mechanical obstruction fi functional obstruction jennee qooduu dandeenya. Wahiin cufamuudhaaf ofumaaf of cufuu. Small bowel obstruction fi large bowel obstruction marrimaan qallaan cufamuu fi marrimaan furdaan bakkatti cufame irra hundoonee. Hanga cufame irra hundoonee partial obstruction fi complete obstruction jennee addaan qoqqooduu dandeenya. Cause of intestinal obstruction maali? Maaltu marrimaan kun akka cufamu godha? Tokko the cause of small bowel obstruction marrimaan qallaan akka cufamu wanti godhu adhesion of intestinal wall. Dhaabni marrimaanii kun ofumaaf walitti maxxanu, waliin mayiru. Duutu sarjarii sababa baqaqfameef godaannisnis waliin mayira. Duutu intestinal tuberculosis TB marrimaaniitiif. TB marrimaaniitiis adheeshinii fida. Akka marrimaan waliin maxxanu godhu. Inflammatory condition of intestine kabira. Kulkula marrimaaniiti. Inni biraa paralytic ileesiidha. Marrimaan qallaa kana wanni cufa
Paralaayitik ileesiidha. Paralaayitik ileesii jechuun marrimaan laamshaa'u nyaanni keessa deemuutiiti. Kan biraa herniyaadha. Herniyaa jechuun yoonii fi marrimaan bakka laaftuudhaan ol bahan sababa saniif cufamuu danda'a. Goolistoon iiliyaas. Goolistoon iiliyaasii marrimaan kana keessatti yooniif dhagaan cirrachi uumama. Goolistooniin keeshaa dhoytuudhaa keessatti cirrachi uumame. Cirrachi sun bakki karaan itti walitti hin bahan marrimaanii. Sababni biraatu mariidha. Yoo waa keessa mayiran. Askaaris boolas. Askaaris lumbarikoo raammoon jedhanii sunii yoo walitti heddummaate marrimaan kana keessa guutteeti nyaata dabruu dhoowwiti. Kan biraa intussusceptionidha. Intussusception jechuun wal keessa seenu. Ka duraa dura dhaabbatee ka duubaa kun dhufee achi seena. Intussusception jedhanii. Intussusception means small bowel telescope wal keessa lixuu, wal keessa seenuu. If it were swallowing itself by invagination. Ifumaaf if liqimsa. Ifumaaf if liqimsa wal keessa seenee. It is the commonest problem infantii irratti. Ijoollee irratti sababni intestinal obstruction guddaan kana. Mallattoo akkam qaba? Intussusceptioniin mallattoo isaa yoo ilaalle sudden colic pain qaba. Colic pain jechuun dhukkubbii qabdee gadhiiftu, ta qabdee gadhiiftu, ta ammaa ammatti deddeebitu. Intermittent with 10 up to 20 minute interval. Daqiiqaa 10 akka 20 irraa turte ammaas itti deebiti. Ammaas hangas turte itti deebiti. Tokko colic pain. Inni biraa initial vomiting. Jalqaba ni haqqisa. Yeroo jalqaba haqqisaa qaba. Normal stool may be passed or bloody. Jalaan sagaraan normaaliin takka ammoo ta dhiiga qabdu baha. Ijoolleen tuni osuma jettuuti restlessii qabaatti. Boqonnaa dhabdee dehydration mudattee garmalee iyyiti. Boodarra distensioniin leetiidha. Boqoquun boodarra. Lammaffaa cause of large bowel obstruction. Marrimaan furdaanii sababni itti cufamu tokko colorectal canceridha. Kaansarii koloniidhaa fi reektamiidha. Inni lammaffaa adheeshiniidha. Waliin mayiru. Waliin maxxanu. Paralaayitik ileesiidha. Laamsha'uu marrimaaniiti. Inflammatory bowel diseaseidha. Ulcerative colitis ta'uu danda'a. Sababa kanarraa cufamu. Kan biraa volvalasi. Volvalasi jechuun maali? Walirra micciiramu. It is twisting of mobile loop bowel on its mesentery. Bakkuma jiru sanitti ofumaaf walirra micciirama. Walirra dacha'ee walidha. It occur mostly bakki inni itti heddumminaan mudatu sigmoid colon irratti. But it can affect small intestine in the cecum. Marrimaan qal'aadhaa fi seekamillee miidhuu danda'a. Kutaa marrimaan furdaadha. Mallattoon cardinal sign large bowel obstructionidha maali? The cardinal sign of large bowel obstructionini colic lower abdominal pain qaba. Garaa gara gaxaanu kanaatiitu dhukkubbii colic jechuun qabdee gan nama dhiiftu. Intermittentidhaan ta nama deddeebitu colic jedhama. Absolute constipationidha. Flatus and deficiency. Guutumaa guututti waa takka jalaan hin bahan. Sagaraanis dhuufuun illee hin baatu. Guutumaa guututti. Gross abdominal distensionidha. Cardinal signiin tokko kana. Garaan gar malee guddachuudha. Nausea and vomiting qaba. Lolloncisuu fi haqqisiisuu qaba. Abdominal x-ray raajiin nama kana raajii yeroo kaasan maaltu mul'ata?
reveal grossly distended two limb of sigmoid colon often with fluid or air level. Sigmoid leveliin qilleensi takkaammoo dhangala'aan keessa guutee mul'achuudhaan raajii irratti mul'ata. Sirriitti guddatti. Small bowliidhaa fi large bowl obstruction kan inni haa wal madaalchifnu. Comparison of small bowel and large bowel obstruction wal cinaa qabne yoo laalle small bowel obstruction mallattoon isaa abdominal cramp qaba jenna. Large bowel illee abdominal cramp qaba. Early sign and symptoms ka smallidha vomitingidha. Ka large bowlidha immoo constipationidha. Sagaraan itti bu'u. Late signiin constipationidha. Small bowel irratti constipation late sign. Vomiting in early. Large bowel irratti garuu constipation dhaatu early dha. Gross distended abdomen qaba. Abdominal distension lachuun qaba garuu garaagarummaan isaa maali? Gross distension yoo qabaate large dha. And fecal vomiting qaba yoo haqqisaan isaa sagara. Large bowel obstruction. Diagnostic testiin lachuutuuf wal fakkaata. History dhaa fi physical examination. Evaluation irratti yeroo ilaalan maaltu mul'ata? Abdominal X-ray small bowel obstruction. Abdominal X-rays indicate quantitative of gas or air in the bowel. Gaazii takkaammoo qilleensa hanga lakkaa'amuu danda'u santu mul'ata. Hedduu kan tahin. Manaajimentiin isaa decompression of bowel through NG tube. NG tubeidhaan furamuu ni danda'a. Small bowliin. Large irratti abdominal X-rayin abnormal distended colony mul'ata. Coloniin garmalee dhifamtee jiraachuudhaan argama. Colonoscopy may be performed. Kanamma meeshaa colonoscopy fayyadamanii antiwist godhan. And decompressed bowel in high colon obstruction. Yoo bowliin kun bakkeetti cufame kolonii ol aantu keessa taate meeshaa kana fayyadamanii decompress godhuu danda'an. Lower bowel obstruction garuu yoo gara gadii kana taate rectal tube may be used for decompression. Rectal tube fayyadamu. Flatus tube. Inni biraa small bowel obstruction idhaaf IV fluid NS takkaammoo arreelli kennamaa fi administer goona surgical intervention yoo dadhabame. Surgical intervention idhaaf IV fluid administration warreen lachuutuufu ni ta'a. Intestinal obstruction akka waliigalaatti diagnostic evaluation mi halaallu. Diagnostic evaluation tokkoffaa history dha. History taking. Lammaffaa physical examination. Physical examination irratti the general appearance inside the patient is acutely sick looking. Nama dhukkubsate fakkaata. Nama maantana dhukkubsate. Vital sign yoo laalle BP'n gabbuuti decrease taate duutu fluid loss and sepsis. Sababa bakteeriyaatiin takkaammoo sababa dhangala'aan keessaa gad irratee BP'n isaanii gabbuuti. Pulse'n tachycardia. Temperature increase if there is complication. Yoo peritonitis infant jiraate ni dabala. HENT irratti yoo laalle head, ear, eye, nose, throat yoo laallu dry buccal mucosa agarra. Duutu dehydration. Afaan keessi ni goggoga. Abdomen yeroo laallu distended dha. Garaan ni guddata. Mild tenderness on palpation. Yeroo qaqqabannu dhukkubbii xiqqoo qaba. Visible loop but not always. Loopin sirri mul'atti. Visible peristalsis qaba jenni. Tympanic on percussion. Yeroo dhodhooyi tympanic sagaleen isaa. Bowel sound may be absent or increase. Takkaanii dabaltii yookaan immoo ni dhabamti. Yoo gara gadii kana taate hin jirtu yoo ol taate immoo ni dabalti. Inni biraa yeroonii fi laallu rectumii
Empty rectum or hard stool waan inni fakkaatu yoo ilaalle. Rectumiin kukkuytuudha yookaan immoo sagaraan jajjabduudha wanni jiru. Investigationiin godhamu CBC'n ilaalama. Hemoglobiniin isaan ilaalama. Inni biraa ultrasoundiin ilaalama. And abdominal x-ray. Medical managementiin namoota obstructionii qabaniif tokko general managementiin akka waliigalaatti keep the patient NPO. Humaa afaanii nyaachuu hin qabu. Takka. NG tube should be inserted for small bowel obstruction. Yoo niifi cufaan gara olii taate, marrimaan qal'aa yoo taate, tuubboo gara funyaaniitiin galchanii fi to aspirate intestinal content. Waan marrimaan keessa jiru san keessaa fuudhan. Secure IV line. Karaa hidda dhiigaatiin IV kaanulaa galchanii fi dhangala'aa irra kaayan. Normal salaayinii tokko takka immoo lactate ringarii. Triple antibiotic. Triple antibiotic ampicillin, gentamicin fi chloramphenicol kennanii fi akkasumas sedation dhukkubbiisanii. Specific treatmentiin tokko tokkotti yoo ilaalle sigmoid volvulasiidhaaf large bowel obstruction yoo jiraate sigmoid irratti volvulasiin hidhaansu yoo jiraate rectal tube is inserted for deflation. Rectal tube galchanii fi hafuura san keessaa gad xiqqeessan. Garuu yeroo dhorkamtu jira. Rectal tube yeroo tamii contraindicated if gangrenous. Yoo isiin suni kan duute taate volvulus jechuun walirra micciiramtee achi gidduutti yoo isiin sun duute rectal tube galchuun dhorkaadha. Laaparaatoomii godhama. Laaparaatoomii jechuun garaa baqaqsanii sirreessuudha. If loop is viable, yoo looppiin sun kan danda'amtu taate derotation micciiruudha. Hiikuudha hidhaa isii ta'u walirra micciiramte san. If gangrenous, resection and colostomy muruudha. Fi colostomy tolchuufi hanga bakka sun fayyitu. Colostomy jechuun anal area kana dhiisanii sagaraan achiin akka baatu godhu. Kolonii kana uranii achiin ala baasan sagaraa.